abdii qabamuu isaatti duniyaan maal dubbatti jechuudha. Duniyaan yeroonii fi naaf dawwaltuu intalaan na dawwalee abdii katafnee jirra. Akmaan tana kunoo ati si malee namni akka hin jirreetti godhatta. Mee kunoo waan fidii amma kunoo abdii katafnee jirra jechuudhaan na dubbatteetti. Ani garuu qilleensa darlee viidiyoo isaa laaleetiin dhabee waa warra YouTube qabtee waa ani nama akka taateetu hin beeknetti waa warruma duraan nu jala jiru san ta'uu ani hin beekne yetti nama taate. Ani dura bakka akkanatti silaa yeroon ifi ilaalu nama silaa duraan nu jala jiru silaa nu cinqaa jiru kana yoo taate malee nama biraatti illee waan hin shakku nama intaltii sanis akkana jechuu malee katafnee jirra kunoo naan jette. Mee mana kiyya kootu gittiin jechuun nama san ani bilbila naa bilbiluu malee akkasitti numaahu yeroo nama mataatee naa dambaane viidiyoo isaatti illee hin dhabamee firra akkasumatti inni hin barbaadaa garuu akka isaatti illee hin laalu numaan barbaadaa jechuudhaan dubbatti jechuudha. Maaliif isa kana dhuguma akkasumatti ilaaluun qabdu maaliif abbaa manaasiiti abbaa manaasii kun abbaa manaa jechuun silaa abbaa manaa jechuun beektan garuu abbaa manaa jechuun jabaadha silaa akkama fardiidha jechuudha. Waan abbaa manaa jechuun ka fardiidha waan haaluma jireenya uummata takka irratti walitti aaran malee aarri abbaa manaatii fi haadha manaa hedduu dillasii miti. Maaliif namni walumatti araaramaa jechuun hanga fedhanillee wal lolan hanga fedhanillee akka fedhanillee ta'anii akkasitti jabaadhu gaa barbaaddeetuma baaftaa akkasitti illee ganaallee waan walitti waan isin wal dhabsiisa rabbi isin irraa qabu rabbiin keenya nagee isin ta'ee waan isin wal dhabsiisa rabbi isin irraa qabu ilmaan keessa warra nagaa guddifatu rabbi isin haa godhu warra gammachuudhaan ilmaan fi guddifatu rabbi isin haa godhu akkasitti roorroo adawwii isin irraa haa qabu jabaadhuun isin ja'a akkasumatti obboleessaa fudhattee mallee eessuma isaatiif kan hojii walumaanuu barbaadu qabdan rabbiin isin irraa haa qabu waanuma isin qabaa oltanaahu rabbiin isin irraa haa qabu rabbiin nagee isinitti ta'ee warra gammachuudhaan ilmaan fi guddifatee jireenya kanaaf rabbi irraa jira rabbi isin haa godhu akkasitti waanuma isin qabaa rabbi isin irraa haa qabu isin hin ja'a waanuma isin dararaa tanaaf rabbi isin irraa haa qabu waanuma isin rakkisaa jiraatan rabbiin isin haa qabu ni danda'a. Maaliif yeroo hunda maaliif nama qabaa ooluu nama hidhaa ooluu maal jechuu kun isin irraa dhaabbachuu qaba rabbi isin irraa dhaabuun ja'a. Kabajamtoota firdootaa sanyii akkasumatti illee du'aa godhaaf illee mee baarillee rabbiin haa baasu baaris akkasumatti kun qabamee maal akka eessarraa uummanni kunis akka isa qabanii isa dararaa jiranii baarillee rabbiin baasee gammachuudhaan akkasitti ilmaan isaa keessa rabbi haa deebisu rabbiin akkasitti warra gammachiisee ilmaan isaa keessatti gammachuudhaan taa'ee rabbi isaan haa godhuun ja'a. Kabajamtoota firdootaa kiyya hanga viidiyoo biraatti waliin deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.